torban darbee kan waliin jalqabne sooftiweerii SPSC waliin ilaaluu jalqabne turre. Sooftiweeriin SPSC kun maal akka ta'e waliin ilaaluu jalqabne. Amma immoo daataa interingii yookaan akkaataatti daataa gara sooftiweerii kanaatti galchinu waliin ilaaluudhaaf isiniif qabaddee dhiyaadheera. Har'a sagantaa lama kan nuyi qabnu, tokko daataa interingidha yookaan daataa gara sooftiweerii kanaatti galchuudha. Inni kan biraan immoo moodela staataa wajjin wal simbarsiisuudhaa fi ifreem qabatee dhiyaataa. Kanaaf amma kallattiidhumaan gara sooftiweerii kanaatti isin dabarsa. Sooftiweerii kanarraa yeroo kaanu sooftiweeriin kuni kaataagorii lama qaba. Tokko variable viewdha. Inni kan biraan immoo data view kan jedhamu qaba jechuudha. Variable view irratti maal hojjenna, data view irratti maal hojjenna kan jedhu fi na hordofaa deemtu questionnaire yookaan gaaffii qorannoodhaaf nu gargaaru qabaddee dhiyaadheera. Irratti galchaan isinitti agarsiisa. Variable view jechuun kan asirratti mul'atu kuni kan framing questionnaire keenya yookaan gaaffii keenya irratti galuudha jechuudha. Yeroo tokko qofa galchina. Fakkeenyaaf framing gaaffii qorannoo keenya 60 yoo ta'e 60 yeroo tokko qofa galchina jechuudha bakka kanatti. 60 galchine erga isa galchinee finnee booda data view kan jedhu irratti immoo baay'ina household yookaan survey namoota irraa guurrannee sana galchina jechuudha. Fakkeenyaaf nama 1,000 irraa daataa funaanne yoo ta'e data view irratti fakkeenyaaf seeksii yoo fudhanne seeksii nama 1,000 galchina jechuudha. Eejii yoo fudhanne eejii nama 1,000 galchina jechuudha. Kanaaf mee variable view irraa kaanee haa ilaallu. Questionnaire qopheeffannee jira. Mata dureen qorannoo kanaa fedhii maamiltoonni geejjiba irratti qabanii adda baasu. Fedhii maamiltoonni geejjiba gaafa bakka tokko bakka biraa deeman namni fedhii garaagaraa qaba. Inni tokko kan odaa baasii filatu jira. Inni kan biraan immoo gadaa baasii kan filatu jira. Inni kan biraan xiyyaaraan deemuu kan filatu jira jechuudha. Kanaaf dureen riisarchii kana fedhii maamiltoonni geejjiba tiraanspoorteeshinii irratti qaban yookaan geejjiba irratti qaban jechuudha. Mee gaaffileen kun gaaffilee 3 qabu. Inni tokkoffaan saala, inni lammaffaan umuriidha, inni sadaffaan immoo sadarkaa barnootaati. Inni arfaffaan immoo kaataagorii fedhii namoonni kun qaban tokko gaaffilee gosa 4tu jira jechuudha jala. Tokkoffaa saala jechuun damii variable isa jennuudha. Dhiiraa fi dubaratti qoodama. Inni kan biraan umuriin immoo continuous variable yookaan immoo variable walitti fufee deemuudha. Sadarkaan barnootaa immoo leeveliidhaan kan kaa'amuudha. Inni gaaffiin arfaffaa kun immoo kaataagoraayis kan godhamuudha jechuudha. Bakka 4tti qoodamee jira. Fedhii namoonni qaban tokko odaa baasiidha yookaan konkolaataa odaati. Inni lammaffaan konkolaataa gadaati. Konkolaataa manaati. Xiyyaara jechuudha. Optionii kan arfansaa mee tokko tokkoon galchinee ilaallu. Inni tokkoffaan variable view'tti yeroo jennu fakkeenyaaf asitti qubee gurguddaadhaa fi yeroo daataa galchuu eegallu qubee gurguddaadha jechuudha. Bakka kanatti kan galchuu qabnu. Saala jedheera fakkeenyaaf bakka kanatti. Saala ergan jedhee booda taayippii bakka jirutti saala kan jiru kanaaf stringii kan jiru filadha. Stringii maaliif lakkoofsaan miti kan hin galchu waan ta'eef tokkoof laman kennee waan ta'eef numeerikii kan jiru filadha. Numeerikii ergan jedhee booda wiilziin isaa immoo waan guddaa miti kan hin galchu. Asirratti waan guddaa miti tokko yookaan lama jira waan ta'eef dheerinni isaa yookaan wiilziin isaa baay'ee nu barbaachisu. Deesimaalii kan jedhuuf immoo akkuma questionnaire irraa argatanii yookaan lakkoofsa tokko yookaan lakkoofsa lama galcha waan ta'eef deesimaaliin nan barbaachisu jechuudha. Kanaafiyyuu deesimaalii bakka jirutti duwwaan godhaa jechuudha. Leevelii bakka jirutti immoo definitionii yookaan hiika wantoota asitti barreessine kana asitti galchuudha jechuudha. Saala nama gaafatamu
galchina bakka kanatti. Vaaliuun isaa immoo hin qoqqoodne jechuudha. Tokko yoo ta'e maaliin jedha asirratti akkan asirratti kaa'e tokko yoo ta'e dhiiraa, lama yoo ta'e dubaraa jechuudha. Kanaafiyyuu tokko dhiira jedhee ka'een add kan jedhu tuqna, lama jennee immoo dubara kan jedhu tuqne add jenna ammallee jechuudha. Isa booda okay jennaa jechuudha. Okay jennee kaane miisingii maal kolomanii kan jedhu akkuma achitti jedhee bakka bal'ina isaa kan agarsiisudha. Immoo gara kam leeftii moo seenterii moo raayitii moo maal kan jedhu raayitii mara jira yoo taa'is rakkoon qabu gara asii bakka kun galuudha lakkoofsi kun asirraa eessa galaa lakkoofsi asitti galchinu kan jedhudha waan ta'eef fi meejarmentiin isaa kan saalaa kuni noominaalii jenna warroota akka itti qoqqoonnuuf noominaalii. Inni kan biraan questionnaire kanarraa gaafa lammaffaatti dhufnu umuriidha. Umurii arganna. Umurii kophee gurguddaa fayyadamna jedheera. Akkuma jedhu numeerikiidhaan galchina kanas. Numeerikii lakkoofsaan galchina waan duuba sanitti. Kun akkuma kana umuriin illee waggaa 20 ta'e 20 waggaa 30 ta'e 30 waan ta'eef desimaaliin qabu jechuudha. 30 tuqaa tokko minaaminii jennee miti umurii namaa kan himannu. Umurii namtichaa jennee leebilii irratti barreessina. Fi asitti vaaliyuu itti kennuu hin qabnu. Kontiineesii waan ta'eef vaaliyuu kennuu hin qabnu darbina. Deemnee dhufnee asirratti meejarmentii irratti iskeelii jenna jechuudha. Kontiinees vaariibilii yookaan lakkoofsa walitti dhufaa waan ta'eef iskeelii jennaa jechuudha. Inni kan biraan sadaffaan sadarkaa barnootaa jedha questionnaire keenya. Sadarkaa barnootaas hin galchina. Barnoota jennu mee gabaabsine barnoota yoo jenne sadarkaan barnootaa kunis duubatti lakkoofsuma galchina waan ta'eef numeerikii yoo jenne hin ta'a asitti. Sadarkaa barnoota jennee guunnee barreessina leebelii kan jiru irratti. Asitti vaaliyuu itti kenninaa jechuudha. Sadarkaan barnootaa keenya vaaliyuu 4 qaba. Tokko sadarkaa tokkoffaadha, 2 sadarkaa lammaffaa, 3 qophaa'ina jedha, 4 yuunivarsiitii jedha. Kanaaf sadarkaa kanatti kennina jechuudha. Sadarkaa tokkoffaa. Sadarkaa tokkoffaadha. Lammaffaa irratti immoo sadarkaa lammaffaadha. Lammaffaa jennee add jenna. Sadii immoo qophaa'ina add jenna ammallee. 4 yuunivarsiitii fi isaa ol. Leebilii kan jiru irratti barreessina jechuudha. Yuunivarsiitii fi isaa ol kan jiru irratti barreeffame add jenna jechuudha. Asii desimaaliin nu barbaachisu ammoo desimaaliin nu balleessu maaliifi tuqaa wajjin hin galchinu. Tokko ta'e tokko, lama ta'e lama galchina. Asitti kunillee ordinaalii ta'a jechuudha. Maaliif ordinaalii ta'a? Wanta sadarkeeffamee jirudha. Tokko sadarkaa tokkoffaa yookaan piraayimarii iskuulii yookaan sadarkaa lammataa yookaan piripaatorii qophaa'ina yookaan yuunivarsiitii waan leevelii isaa eeggatee jiru, tartiiba eeggatee jiru waan ta'eef akkas ta'a jechuudha ordinaalii ta'a. So dhumarratti daataan nuyi galchinu tokko jira. Maaliin inni dhuma jimmaarraa gara customer preference yookaan geejjiba kan filattu jedhutu gaafa. Gosa geejjibaa jenna gaaffiitti hin goonu. Kunillee desimaalii hin qabu. Lakkoofsaan ofii qofaarra waan ta'eef gosoota geejjibaa. Kanas asitti vaaliyuu kan jiru irratti vaaliyuutti kenninaa jechuudha. Vaaliyuu kan kenninaa tokko konkolaataa odaa jenneerra, lamaaf konkolaataa gadaa jenneerra, konkolaataa manaa jenneerra, sadiitti xiyyaara jenneerra. Kanaaf kanumarraa tokko odaadha jechuudha.
odaa gaggabaabsee yeroon barreessu lama haati jennee kaane lama gadaa sadii maali sadii dhumnee ilaalle sadii maali konkolaataa manaati kan manaa afur riferensiin arfaffaa yookaan fedhii magaalaan arfaffaa xiyyaaraa jechuudha. So akka ittiin galchinee kun immoo dhumarratti maal ta'a? Kan wal fakkaataa waan ta'eef kolomanii isaa maal nan darbaa kun noominaali ta'a jechuudha. Dhumarratti orderiin qabu fedhiidhaan kan namni filatedha. So erga variable view irratti finnee akka ittiin finnee data view bira dhumna. Fakkeenyaaf akkuma isiniin jedhe variable view ni bakka framing questionnaire keenyatti galchannudha. Data view immoo baay'ina nama data irraa sassaabbanneetiin kan galchinudha. Fakkeenyaaf kan nama 10 fudhadhaa jennu gaaffii kana. Gaaffii kana nama 10 sassaabee yoo jenne saalli isaa namni jalqaba gaafadhee dhiira yoo jenne dhiiraaf lakkoofsa tokkoon tuqaa jechuudha dhiira namichichi. Umuriin isaa immoo 20 tu ta'e 25 tu ta'e fakkeenyaaf barnoonni isaa immoo barnoota sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa qophaa'ina baratetu ta'e lakkoofsa 3 kenninaaf achirratti kan bakka buusne waan ta'eef lakkoofsa 3 kenninaaf gosni geejjibni kun filatu immoo fakkeenyaaf odaa baasiidhatu ta'e odaa baasiidhaan deemuu barbaadatu jedhee lakkoofsa 1 kenninaaf jechuudha. Laanniyyuu barreessaa jira akka jarraa ta'e. Inni nuyi lammaffaatti gaafannu immoo shamarratu ta'e lakkoofsa 2 tunnaa umuriin 36 ta'e 36 tunnaa sadarkaan barnootaa sadarkaa lammaffaatu ta'e 2 tunnaa gadaa baasii filattitu ta'e lakkoofsa 2 tunnaa jechuudha. Akka ittiin hanga 10tti galchinaa jechuudha. Fakkeenyaaf callisee matuun galchee daataa kana hunduma isaatiif nama 10 jedheera nama 10 galchee dhiira mallee dhiiraa fi dhumarratti shamarratuun godhe ittiin nuu kaa'a jechuudha. Umuriin immoo 20tu ta'e inni jalqaba 34 ta'e 50 malleetu ta'e namni nuyi irraa funaannanne sun akkanattiin galchinee bifa kanaan xumuruu dandeenya. Sadarkaa barnootaa sadarkaa 4 kanuma gara asitti galchine asitti galchinaa jechuudha. So kanaafiyyuu akka ittiin daataa keenya galchinee fixuu dandeenya. Kun immoo odaatu ta'e namni sadaffaan kun xiyyaaras kan filatu jiraate akkasitti galchine bifa kanaan galchinaa jechuudha. So bifa kanaan galchinee analyze gochuu dandeenya jechuudha. Gara analyzetti dhufnee fakkeenyaaf dhiirri meeqa shamarri meeqa kan jiruu fi frequency keessa gallee fakkeenyaaf saalaan frequency keessa gallee as dhufnee persentiidhaan barbaanne matuu kana akkasiin kan ilaallu ta'e jechuudha. Dhiira 5 fi dubara 5 jechuudha persentiidhaan amma akkasiin salphaatti nuuf ka'aa jechuudha. Fi warra continuous ta'eef immoo umuriidhaaf warra umuriidhaaf immoo descriptive statistics fayyadamne akkasiin umuriidhaan average meeqa minimum meeqa maximum meeqa mean meeqa standard deviation meeqa kan jedhu akkanattiin ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaafi har'aa fi
kan jennu kanuma gama kootiin gaaffii